يا بامجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو جرا كم جرتو نقالا namni waan sodaatu qabu akka ta'u qaba namni waan sodaatu hin qabne immoo akka ta'u dha waan sodaatu qabaachuun namni tokko waan sodaatu waan isaa jecha dhiisu waan isaa jecha hojjetu waan isaa jecha jiraatu tokko qabaachuun waan isaa jecha jiraachuu hin qabne irraa isa eega waan isaa jecha jiraachuu hin qabne irraa ittiin of tiksa of eeggata waan jechuu barbaade ijoollee koo ilaame fakkeenyaaf namni gariin aalima gariin beekamaadha gariin beekaadha gariin bareeda gariin fokkisaadha gariin akhlaaqa hammaata gariin akhlaaqa tola gariin waa qaba gariin waa dhaba addunyaadha waan ta'eef yeroo baay'ee kakaafnaa sabtii kanallee amma yaa isa bareeda kennamte bareenni rizqiidha malee isatti ittiin boonte harka keessii kaattitti siiskaa deemte bareenni rizqiidha irra zaqamte sirraa fudhate duniyaan immoo rizqummaan isaayyuu bareecheetti ilaalamuu qaba maaliif jennaanii waa lama qaba tokko sibira kaa'e moo siif kenneen yoo addan beekamini yoo sibiran kaa'e yoo sii kenne silaan fudhataa hin fudhatu kana innaan sibira kaa'e hubatte wanni nabbi sibira kaa'eef immoo waan sibira kaa'ameef qaba kanaaf duniyaa razzaqame qofa se'a namni yoo kennachuu hin razzaqatin namni tokko yoo kennachuu hin razzaqamin waan qabu bara zabanyaadha waardiyyaa birriiti waardiyyaa maallaqaa ta'a gaafa sana kan ila dhaabni dheerinni guutuu miti gabaabinni irratti miti akkan qallinni humna dhaba miti furdinni humna qabaachuu miti kunno jedhama afaan oromoo keessatti yeroo ati kophee jijjiirrachuudha kophee 30 mana kaayyattee qabdu ni kaan immoo akkuma jedhamaa ture miilan qabu yoo wana kana jennaan maaltu maal ta'ee yoo jette sibira kaa'e moo siif kenne hirra zaqamte bareenni rizqiidha ilmoon bareeduu rizqiidha hayyummaan rizqiidha sammuu qabaachuun aqliin gaarii rizqiidha aqliin kun hirra zaqame maaliif jennaan kan biraa keessaa fudhannaan argaa jirra aqlii kana aqlii kan maraatee qullaa fiiga maaliif jennaani maabara wayii qabala maabara keessa galee jiru kan nama nagarre namni kun waan akkanaati aybiidha wanta kanaa irraa badee namichi namummaa irraanfatee bineensummaa uffatee deema jechuudha sa'aatii of irraanfatu bineensa qofa qullaa deema inni nuyyuu gogaa qabaa bara amma namni gaa yoo kana jettee warri biyya faranjii qullaa deemaa jiru wayin maraatan immoo naan jechuun keessan hin mala lakkisaa jiraa maraachuun jira fayyaa fakkaataa maraachuun jira eeguma uffata baafate namni tokko duniyaa rasuu deemaa jiru uffata baafannaan fayyaadha naman jechisiisu kanaaf qaama namaa kanatuyyuu qullaan isaan fokkisa isinii gadeeraa dubbiin kanaafiyyi amma kennama rabbii kana ofirratti beekuun baay'ee barbaachisaadha kennama waan kennamte beekuun hirra zaqamte malee kennachuu beekuudha bareedinni rizqiidha hayyummaan rizqiidha ilmiin rizqiidha isatti namaan boonanu miti isatti namatti boonanu miti beekumsi rizqiidha isattiin boonanu miti maaliif jennaan aqlii beekumsa seef gootu rabbi si bira kaa'e jennaan itti tuullatte ingalaa qadichi ingala abbaa qaba maatiriyaalii rabbiiti meeshaa rabbiiti ingala wannan jechuu barbaade kanatti aansee duula barnootaa kana rabbiin razzaqe rabbiin akka rizqiitti fudhatte sababatti isaatee duula barnootaa yeroo ammaa kana keessa jiru kana yoo ati hadhanuu hin baratin boraana taataa beeka akkan ta'e kana taataa bara akkan ta'e kana taataa bara yoo hadha dhayxeenuu barbaadeenuu qottee fiiziksii baayoloojii keemistirii akkuma ilmiif bukaarii qaraatutti akkuma kahwii qaraatutti akkuma hadiisa qaraatu sunana qaraatutti akka sanatti dhayxee beekumsa kana garuu maaliif hin baradhaa dhalaa haasaan wanni beekumsa dursu maalinii maaliif hin baradhee maal godhuuf yoo waan damoozaa barattu kottu gaara kee jedhanii diini jedhaabbanna anis attis walqixxeedha yoo barattes yoo dhiiftes walqixxee taana kottu gaara keenya dhayineeti dinnicha dhaabbanee nagaa rabbitiin nyaanna yoo waa qoonqoodhaa yookaanis immoo damoozaa yookaanis immoo waa wayitii baratta taate wanni itti barattuun sii galuu dhabnaan maal akka taatu beeyta qaalijji tokko laatu abbabee jedhamu naannoo Bojja Baradhaa kana jiraatu qubaan farramu hojjetaa gara nama 50 ajaju hojjetaa barataa koo maastersii warra dooktireetii maaloo qabu nama meeqa ajaju Bojjamee wayite dur hin beekaa amma gaa yoo barachuun isaanii hojjetaa ta'uu si godha yoo barachuun akkasana ta'e barachuu dhabuudhaan akkam jenna kanaaf namni tokko maaliif hin baradhaa jedhee lafa kaayyachuu qaba yeroo duula barnootaati ijoollee koo narra moon ilaalinaadha yeroo namni barachuu qaba yeroo barachuu dhabuu waan inni nu godhe ilaaluu qabnu
yeroo yoo baranne immoo yoo waa beeknee jenne immoo eessa akka geenyuuf maal akka hojjechuu qabnu nu galu keessa jirra. Yoo mindaa hojii hojjettee sababa qabaattee hojii hojjettee sababa hojjette sanaaf argatta malee mindacha sana jecha hojii lammaffaan dhufu. Hojiin tokkoffaa ta'eeti wanti hojjechuudhaa deemtu. Yoo si dura fakkeenyaaf amma itti gaafatamaa biiroo tokko yoo taate yoo hojjetaan kan kee hojii si dura gala ta'e wanti jiraatu ofiin gala. Yoo hojjetaan kee si dura ol gala ta'e yoo daldalaa ta'e yoo hinaafaa bitaan mirgi kan keessirraa nagaan bahin wama argattuu kun qabdu. Bitaan mirgi kan keessirraa yoo nagaa jiraate malee. Namni tokko manhaaja jireenyaa akkatti jiraatu lafa kaayyatee ka'eeti. Manhaaja jireenyaa kana jireenya kanaafuu maaltu na barbaachisa jedhee itti barata. Barumsi humna ati waan tokko biraan ga'uudhaaf tooftaasii uumu. Barumsa yeroo jennu yommuu adeemnee jenne gara tokkoon. Waan dhiirri hojjettee waan jaarraa 18ffaa keessa 19ffaa keessa hojjetame of duuba deebi'uudhaaf beekadha. Dhiirri hojjettee lafa keessee foormulaa fiiziksii bara 18 meeqa bara 10 meeqa keessa lafa sii keesseennaan ati foormulaa sana beekuu dhabuun iyyuu ana taata jechuudha. Ana taata. Dhiirri hojjettee lafa keessa sii galee barnoonni gariif immoo obbo Charles Darwin nama godha. Obbo Charles Darwin akka taani bakka kayen nama kana jaldeessa jechiisedhanii isinii galee jaldeessi gaafa sanarraa moo hangaafiin qaba maaliif jennaani inni gaafa sama alba tokkicha jaldeessa ta'e dhaabate moo sana booda maaliif jaldeessi nama baddaa keessatti haftee maatu yaa isii ammaa kana jaldeessa gochuu dhabe laata maaltu isii ammaa kana jaldeessatti jijjiiruu dhabe laata isaanoo maalirraa ka'aniitis tokko lammaffaa foormulaan numti kana maalirraa ka'e foormulaan namni jaldeessa ta'uu beekigaa duula barnootaatti jirra namni waan fakkeenyaaf namni tokko addunyaa kana keessatti akkamitti fudhatame namni tokko warri gartee keessatti ji'oogiraafii qoratu ji'oogiraafiin Charles Darwin walitti dhaadha. Ji'oogiraafiidha Charles Darwin walitti dhaadha immoo yuunivarsiitii addunyaa keessa jira beekadha. Warri Charles Darwin morme miliyoonaan dhume utuu ajjeefamu lubbuun harka rabbii jira bara. Kana jecha duun garuu sharafa kabajaadha ulfina abboo. Mirga rabbii falmanii duun wallahi falmanii duun garuu kabajaadha. Sii galee waan jiraatuuf barraan waan duun wallaa dhufiin jedha. Akkasana ta'urraas rabbi namaa uffachuun barnootatti duuluun maaliif an baradhaa jalqaba jedhanii namni tokko waynaa barachuudhaa ka'e innumti Bukaarii qara'uu dhaqe inni ilmii qara'uu dhaqe maaliif hin qaraa utuu hin qara yoo qara'ee ka'e fideeddi kaa'u harkaa bada. Maal ta'a beetanii utuu hin dhukkubsatiin qoricha qara'e utuu hin dhukkubsatiin qoricha liqimse namni utuu hin dhukkubsatiin qoricha liqimse immoo summiitti ta'a. Kanaaf barumsa keessaa miti wanti itti barattuuf inni argamu jalqaba argama maaliif hin qara sheekii maaliif qaratan sheekiin maaliif qara'an waan isaan qara'aniif hojjettaati malee yoo sheekiidhaaf ijoolleen dallaa ijaarte jettee sheekiidhaaf ijoolleen xaafii haamte jettee sheekiidhaaf guyyaa kamisaa hojii hojjetaman isa kanatti kabajama jettee reete utuu hin dhaqinuu kabajamuu dandeessa tokko hin taabin umrii dargaggeessaatiin humtitti laffaatee salgangannaa dhayxee mana qaryaatee see tuffatamtee sareensi nyaatee ollaansi jibbee waan jedhuuf hin qabu. Yoo isa sana ta'e hadafni kan kee yoo isa kanarra guddaa ta'e biyyattii kanaaf lammii dinqiisaa ta'a jettee yoo of qopheessite garuu bakki itti hanqattu hin jirtu rabbiillee gargaaraa keeti kanaaf akkuma nama ilmi islaamaa dhaqee ilmi shari'aa dhaqee qara'uu dhaqaa jirutti ilmiin baranee ilmiin ammayyaa ilmiin islaamaas ilmiin ammayyaa beekumsi ammayyaa filachuu wajjiniin fiildii kam yoon baradheen biyya kanaa waa godha laata amaanaadhaa beekidha. Yoo mukaati barattee digriidhaan maastersiidhaan dooktireetiidhaan maaliin eebbifamte immoo maalinni hadiyyaadha sibira kaa'e malee hirra zaqamte malee kan kee qofa godhee hin dhiibne maaliif jennaan barumsee kaa'ee jennaan arraba tokkitti sirraa luugame maaliin natti himtalamu tokkitti arrabaa keessaa luqamnaan maaliin natti hima waraanni rabbii danuu dhaa'u sim kaardii isaati yoo sim kaardii isaa nina keessaa luqqise aqliin sim kaardii rabbiiti bara aqliin ati ittiin baratte aqliin ati itti yaaddu sim kaardiidha keessaa luqqisee lafa kaa'ee naan qafoo qofatti hafta hin jiru jechuutti qafoon chaarjiin fudhate. Sim kaardii moo keessa hin jiru. Maaliin rabbitti dawwalta maaliin namatti dawwalta maaliin nama naasofta maaliin uffata ofirratti eegda maaliin aqliini waan qabattu yoo qabaatti waan jiraattu yoo isiidhaa gale maaliif akka uffatte sii galeera maaliif akka nyaatte sii galeera maaliif akka bareedde sii galeera bareenni maaliif akka argatte sii galeera maaliif akka fuute sii galeera maaliif akka guddiftu sii galeera jireenya yeroo jedhamu kun hundisaa dur waggaa 10 meeqa dura qul inna salaatii wa nusuki wa mahyaaya ومماتي لله رب العالمين حسن إسلام أسكت تراوت سيجري ونن إله صلاة نكمكم ونن قلوب ونن جرات نوف جرينيا كيسا مال تجر وان جرينيا كيسا فودا جريه روما جر
fuula keessa jireenya keessa uffachuu jira rakkachuu jira bal'achuu jireenya keessa qanani'uu jira fandalaquu jira akka malee ta'utu jira gaditu jira oolutu jira jireenya keessa dukkanatu jira ifatu jira jireenya keessa guyyaatu jira halkantu jira jireenya keessa kunnootu jira kunootu jira akkan kanaaf maaliif barannu yeroo duula barnootaati ilmaan maaliif barsiifnu ilmoo maar godhee qopheessuudhaaf dhufe yookaan biddeen matti guuttee weel kaawwee ol guddifta bareedni dhagee damooza nyaate akka abbaan isaa damooza nyaate damoozarraa guddan irra caaluu dandeenya damooza irri naasaarrabaati atasii damooza birii meeqaarratti inni biiroo keessa hojjetu isaatti naaf na caalaa jirti namichattiin kun jedhe yaa akhi si abdatee san qalqinee bara si abdatee san qalqinee oo injiraate sinuma jiraata wantatti jiraata osoo yoo tin jiraanne sinuma jiraata salaamu alaykum